Obbo Lammii Gammachuu BBC'tti himan obboleessi obbo Abdii Raggaasaa obbo Gammachiis Raggaasaa haala obboleessi isaanii keessa jiru waayila koo Hamzaa Huseenitti himaniiru. Manni alaa dhibee tiruu kan irratti arge jimaata darbe gaafa 13 akka lakkoofsa faranjii 13 jimaata darbe irratti kan argame sadarkaa dhibeen sun irra jiru immoo adda baafatanii beekuudhaaf yaaliin biyya keessatti hin jiru dhiiga isaa saampilii fudhatanii biyya alaatti erganii guyyaa 20 booda nu qaqqabaa jedhanii kanarratti hundaa'aniitu kan qorichi illee ajajamuuf ammallee qoricha iyyuu ni gallee. Isin obbo Abdii fa'aa akka maatiitti deemtanii gaafattanii beektu? Eeyyeen idda kunoo sarbee lama kana waajjira qajeelcha poolisii Burraayyuutti as fidanii asi argaatu jirra. Inuma arganna qaamaan egaa daqiiqaa muraasas ta'u inuma arganna argaatu jirraan. Obbo Lammii Gammachuu namoonni kunneen kutaa dhiphoo keessa waliin waan jiraataniif dhibeen kun hunda isaaniitti daddarbuu danda'a sodaa jedhu qabu. Jaalabdiidhaan yeroo jahaaf manni murtii kan inni bilisa baasee amma immoo dhibee wal fakkaataa qondaala dhaabaa kan ta'anii jaalbattee waliin wal fakkaatu hepatitis B dhibee jedhamuuf saaxilamanii jiraachuu isaanii dhageenye namoonni kun immoo mana xiqqaa keessatti walitti kamanii yookaan ukkaanfamanii akka isaan jiraataa turanii fi jiranidha ammallee kan quba qabnu jechuudha. Baay'ee kan qubee 6-7 lama jala kan dhufu gadaa gabbisaa of dadhabanii gargaarsa namaadhaan akka isaan ka'anii dhukkubbiin isaanii haala nama yaaddessaa irra akka jiru quba qabna jechuudha. Yaala otoo argachuu qabanii deebisanii achuma mana hidhaatti deebisanii jiru. Namooti kun mana murtiitti dhiyaataa jiru abukaatoon faaqun namaa jiru maatiis dabalatee isinis wal argitu moo dhorkamanii namni irraa citee addumatti jiru moo dhukkuba isaanii kanaaf yaalii barbaachisaa argachaa jiru moo hin dhorkaman moo haala akkamiitu jirame? Gariin isaanii manni murtii erga dhiyaatanii har'aa yoo xiqqaate waggootaaf ji'oota lakkoofsaniiru abukaatowwan isaanii deemanii dubbisuudhaaf illee hireen argatan. Abukaatowwan isaanii duukaa ergii wal qunnamanii har'a waggaa har'aa jechuun caamsaa 18/2021 erga gara Hawaash Malkaasaa sanatti geeffamanii deebi'anii booddee namni dhaddacha dhiyaate hin jiru. Isin amma deemtanii haala namoonni kun keessa jiran hubattaniitu dhiyeenyatti gara fuulduraatti immoo furmaati isaanii maal ta'uu danda'a? Boordiin filannoo biyyaalessaa koree hundeessee anillee hanin keessatti qooda fudhadhee akka dhaabaatti deemnee ilaaluudhaaf gaafa deemnutti namoota kana dhoskanii mana irratti cufanii hin jiran arginee dhageenyee hin beeknu maqaa namoota kanaa jedhanii yeroo isaan itti dhoskaa turan jira. Boordiin filannootti deemee qulqulleeffachuuf kan godhe hin milkoone. Nus akka jaarmiyaatti hoogganoota keenyaa fi qondaalota keenya hordofachaa kan jirruu fi ammas gara fuulduraatti kan hordofannu ta'eetu jiru. Uummanni Oromoo garuu amma kana hoogganoota kanarraati callisuudhaan qabu. Qabsoodhaan hoogganoota isaa eegsifachuudhaan danda'uu qaba. Obbo Abdii Raggaasaa, Kennasaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Daawit Abdataa fi Dooktar Gadaa Oljirraa qondaaltota